dubbisuu hin dagatinaa. Isintu naa barreesse viidiyoon ingada jaarsi keenya irratti fuudhe jedhee dubbadhe irratti koomentiin kun naaf barreessitanii jirtanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama alkafuuni habiiboche kam jirtu annagaa kiyya galata rabbi. Koomentii daqiiqaa lamaati jechuudha. Yaada namoota hedduu kanaaf barreessitanii asitti tokko tokkoon akkasiin dubbifattanii barbaada. Warroonni dhugaa jettanii naaf rifattanii abshirnaan jettanis warroonni immoo keessoon dhuftanii na dubbistanii wanni kun dhugaadhaa misoo maalidha jettanii baay'ee dhiphachaa jirtanii dhugaa ta'uu dhiisuusaa isinitti hima jechuun barbaada. Haa ta'u garuu namoonni tokko lama sadii hin caalle gizee takka afaan baddu. Wanni isin afaan baddaniif inaaffaadha malee waan takka miti. Sababiin isaa YouTube banachuun beektanii irratti hojjechuun beektanii namni YouTube hojjetu koomentii keessaan jalqaba haga dhumaatti dubbisa kunoo haga daqiiqaa lamaati jechuudha. Isa akkasiin dubbistaniif of bira isinii kaa'e. Warroonni yaada bareedaa qabdan galatooma. Rabbi yeroo hundumaa gaaromina isin haa yaachisu. Warroonni immoo jechan taane dubbatan nama lama sadii hin caaltu. Warri akkasii kuni shintibeetii miicuu miti ishee YouTube hojjechuun shintibeetii miicuu fi koshinaa keessaa qodaa waliin na'anii arabaaf nyaata dalaguu miti. Waliigallee isa kana warri namni abaa caadaan baranneeyyuu ni beeka jechuudha shintibeetii miicuu. Kanaaf walumaan miicaa jira. Inni abaa caadaa beekus inni kudhan fixees inni baratnis inni barates shintibeetii miicuu walumaan miicaa jira. Garuu YouTube hojjechuun akkas miti. Sigalee beektu ta'uu si gaafata, hayyuu ta'uu si gaafata. Maaliif wanta kana waan chaaniyaan hojjettudha. Waan warroonni faranjii hojjetanidha. Ati yoo dandeetti qabaatte waan isaan oomishanii gadi dhiisan kana isaan wajjin dubbattee isaan walii galtee hojjettee maallaqa argachuu kan dandeessu yoo sammuun kee ooppenii ta'edha jechuudha. Yoo sammuun kee banamaa ta'edha. Malee doofummaa keessa teessee nama YouTube hojjetu qeequu hin dandeessu. Irra caaliin keessa yeroo baay'ee inaaffaatu isin rakkisa malee waan biraa miti. YouTube yoo ta'e banadhaa. Ana banee isinii kenna hojjechuu fedha qabdu taanaan. Yaadi kiyya isinii ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Isa kana dirqama yaada kiyya fudhadhaa isinii hin jedhu. Mirga waan ta'eef yaada namaa fudhachuun garuu koomentii namaa jala dhuftanii warroonni afaan baddan tokkoffamannaan jetti koomentii kana keessatti dubbistaniittu jaarsi kan ka'e yoom si argaa atu TikTokii fi YouTube irra ooltaa dullatti. Ani ilkaan hin buqqifanne bar qarriffaa ishee kana ganaan buqqifanna. Ani dullatti miti ilkaan kana ganaan buqqifanna. Waliigallee namni baay'een akkuma dur ofiis raafuu nyaatee guddate ollaansaas firrisaas hundumtu raafuu nyaatee guddate. Maaliif hedduun keenya uummata baadiyyaa uummata gadadoo keessatti dhalannee guddanneedha jechuudha. Ammallee sammuun keessan bakkuma gadadoo sana namaaf hawaa ofiillee bakkuma sana ofii yaaddan jechuudha. Sinii galee namni keenya Oromoon baay'ee walitti naafti. Waanuma xiqqoo walitti naafti jechuudha. Amma sanuma YouTube hojjedhu kana sukkaara namatti kaka'a. Hojjedhaa ba'aa dalagaa waan dandeessanii. Sinii galee dandeetti qabdu taanaan ba'aa hojjedhaa namatti hin qanna'ina. Sinii galee YouTubein maallaqan kaffala kaffala ituun hin kaffalle maaf hojjennu. Biraankiis ta'uu dhugaas ta'uu namni waan kana caalu waan meeqa YouTube irratti hojjechaa wantoota fokkisaa waan meeqa. Ani namoota na jala deemanii hojii misoo gaariidha hojii misoo badaadha jedhaniif bakka hin qabu. Waan an godhu itti amanee hin godha. Abbaan ta'eef ni ilaala abbaan hin taaneef hin deema jechuudha. Amma warroonni subscribe na gootan maatiin kiyya maatii 26,800 irraan jira. Subscribe jechuudha. Kana jechuun na jaallattanii viidiyoon keessanitti tolee waan ilaaluu hawwitaniif subscribe na gootanii jechuudha. So kanaaf namoonni tokko immoo abshirii qaalii koo maarree koo kan namaan jettan isinii baay'ee takka galatooma baay'ee isin jaalladha isin kabajaa. Warri immoo doofaan miqqanyaan sammuun ishee qolluuf hamaa jechuudha. Ofis beektee waan gootu namni waa gochuun immoo sukkaara dhibba isin galchu isinirra hin ilaaluwan jechuudha. Amma wanta hin deebii kana deebisuu barbaadeef namoota tokkotu keessoon dhufanii abshirii misoo koo dhugaadhaa maarreedhaa jettanii kaan immoo dhugumaa jaarsumti misoo kun irratti fuudhee jedhee gammaduu barbaadus jira. Ani namni natti gammadamoo naa gammada jedhee waa'ee namaa haga xurii qeensaatti hin ilaalu. Wallaahi ani waa'ee namaa dhiiseera. Ani qofaa kiyyaan jiraadha. Saayiba minaamini namni natti gammadanatti ani waa'ee namaa dhiise misoon qofaa kiyya of ta'een jiraachaa jira. Waan ani itti amanen dalaga viidiyoos taatu YouTube irrattis TikTok irrattis isinin dakalu YouTube taatu banadhaa irratti hojjedha. YouTube irratti biraankii qofaa miti kan hojjetan. Quraana irratti karaasuu dandeessa. Nyaata irratti hojjechuu dandeessa. Waan barbaadde jechuudha. Adiis irratti barsiisuu dandeessa. Sigalee waan fedhe hojii harkaa beekta taanaan hojii harkaa waa ta'uu ogummaa qabdu hunda YouTube irratti agarsiistee wanna YouTube irratti gochuu hin
dandeenye tokko nama loluu fi nama reebuu bicha kana qofan dandeessu wanti hundu eeyyamamaadha. So kanaafu waan namni godhutti ni naafinaati ofii keessanis banadhaa hojjedhaa isin jechuu barbaade yoo fedha hojjechuu qabdu ta'e kanaan achi nama jala deemtanii namatti inaafuu biqa maarree habibti namumti YouTube hojjetu nama beekaadha bare kaameruma kana banatanii haay habiboche jedhanii haasawnu ogummaa gaafata bare suntu ogummaadha nama beekaa ta'uu si gaafata bare amma nu dur yeroo biyya jirru dhuguma isin jedhu dur yeroo biyya jirru uummata kan beeknu bilbila guddaa kana osoo nutti kennanii uummata kan beeknu ture jechuudha. Arra garuu deemnee dhufne bilbiluma keenya kanarraayyuu maallaqa dalagu eegallee jechuudha. Kunumtu beekumsa. So kanaaf bilbilli keessan isinitti hin fayyadamin. Warri waa barachaa jirtan baradhaa kunis waan guddoodha. Warri immoo waas barachaa hin jirre waas hojjechaa hin jirre dhuftaniituma nama arrabsitan immoo nama arrabsu kusadhaate sootuma nama laalaa deema isin jechuu barbaada. Amma waa'ee jaarsi keenya irratti fuudhuu dhiisuu irratti akkuma suuraa piroofaayilii irratti argitanii ani jaarsi kiyya narrattis fuudhee osoo hin taane wanni ani biraan keessiin godheef wanti guddoon amma hordoftooti kiyya baay'atanii jiranii namoota yaada akkaminaaf qabantu jira osoo ani kan wanni akkasii na mudatu ta'e nama naaf dhiphatuun qabamoo nama naaf gammaduun qaba jeetiin isin laaluuf jechuudha. Ani sinumaa kanan biraan keessiin godhe walii galee maaliif amma namni hedduun keessan na beektani jechuudha. YouTube irrattis na beektani TikTok irrattis na beektani. So kanumaafani namoonni kun na beekumoo nan beekan kan jedhuni naaf dhiphatumoo naaf hin dhiphatan kan jedhuni biraan keessiin godhe jechuudha. Hedduun keessan na rifatanii jirtan nama tokko lama ka afaan babbaddu sun immootu ani irraan laalu namni nama isaa olii qeeqa malee nama isaa gadi hin qeequ si galee amma nama miidiyaatti gadi hin baane hin qeeqamu jechuudha. Miidiyaatti namni gadi ba'ee waa dubbatu nama jabaadha. Maaliif gaarii dhufus hamaa dhufus ni danda'a jedhee waan ofitti amanamummaa qabuuf gadi ba'a ilmi namaa. Si galee nama waa hojjetu qeeqama. Nama taa'uu fi nama namni hin beekne namni waa'ee isaallee hin dubbatu namnullee hin qeequ jechuudha. So kanaaf habiboche ani biraankiin godhe isinuma laaluufanii warri yaada gaarii naaf qabdan hedduu takka isin jaalladha. Wallahi billahi matarna jirtan isin jaalladha. Warroonni immoo keessoon dhuftanii misoo dhugaadhaa minaamin jettanii dhugaas miti hin dhiphatina. Anama mana xalabaa taayitiin viidiyoo waraabuu jira. Wallahi balbala asiyaasiin banadhe kun qaallettiin keellee yoo dhuftee asumaan nabbaate jechuudha. So kunumtu mana xalabaa keessa ta'anii intarneetii jaraarraa akkasitti tokkoffaa namaa wal barachaa lammaffaa immoo sammuu kee firii godhatta jechuudha YouTube irratti. Sadaffaa immoo maallaqa illee si herrega jechuudha. Baay'eellee ta'uu baatu waan amma fakkeenyaaf mana keessa dalagannee ji'atti maallaqa argataa jirra miti. Osoo ji'atti doolaara 10 argatta ta'e doolaara 10 hin tuffatamtu Itoophiyaatti saamunaa sii bitti waan ta'eef ituma ta'e jechuudhaan si galee ani wallahi irra caalii maallaqaaf miti wanti miidiyaa kanarra taa'u jechuudha. Koomentii keessan fa'aa iyyoo koomentii gaariin jiraate ittiin bohaara garuu yeroo hundaas hin dubbisu. Innaa kana Sinin jechuu barbaada YouTube yoo ta'e banachuu dandeessu warroonni nama arrabsitan namatti inaafas rakkise malee waan biraa miti nama beekaatu YouTube hojjeta nama YouTube hojjetu qeequun dura ani eenyu maal gochuun danda'a akka baluu kanatti dandeetti nin qaba question mark gaaffii ofii dhiyeessaa ishee akkasidha habiboche warri afaan baddan commenting keessan kunooti warri immoo Branki ajettan branki gurbaan fuudhe kuni gurbaa saayiba kiyyaa fi jaarsi kiyyallee kan beekuudha. So kanaafu beekaatumaan branki sin godhe sinin jechi barbaada jaarsi kiyyan irrattis hin fuudhusi hin fuunesi hin eegamusi hin yaadamusi ana qashtii kana namni akkamiin irraa fuudhame yaadamu waan ta'eef ani yoo waan akkasii misoo mudate jettanii kan dhiphatan taate nam mudannesi naaf yaadana warri naaf yaaddoftan immoo ayyuuni qalbii isiniin jedheera kanuma deebiin kiyya biraankii man sin godhe warroonni yaada gaarii naaf qabdan isin ilaaluufanii ulfaadhaa isiniin jedheera. Bye.